بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، خون كلا جسيناتي خدا دبرتي خيستي ومني تتار موتيتشا بولشا مقالة مرو يامني أكسمتي غرغرتو ساتي في هيوتن إسا مريسيسن وليك أبني هدن جنة دابني أجمر راخيتي ففنوتها يروخنا ilmi Jinkiis Khaan khabiyya magaalaa Marwatana weeraree ture san ajaja wahii dabarse. Ajaja maal jedhu dabarse? Jiraattonni magaalaa Marwa keessa jiraatan hundi isaanii akka dirree bal'oo takka irratti gabbahan ajaje. Hundi isaanii gabbahan. Yeroo kana hayyootanii fi mooticha hidhame kanatti akka waa barreessan ajaja dabarseef ilmi Jinkiis Khaan kun maal dabarseefi warroota qabeenya gurguddaa qaban maqaa isaanii akka barreessuu fi akkasumatti warroota ogummaa harkaa qaban ogeeyyii ta'an akka barreessaniif ajajeen. Hundi isaanii barreessee kenneef. Yeroo kana ummatatti as deebi'ee fa'asdara al-awaamir ajaja dabarsuu eegale takka takkaan. Ajajni duraa maal qayyoote? Warroota hoggantootaa fi bulchaa magaalaa Marwa kana qabanii akka dhufan ajaje. Hundi isaanii akka ajjeefaman itti dabarse ajaja jechuudha. Hundi isaanii osoo jiraattonni magaalaa Marwa hundi isaanii dhaabbatanii waan kana ilaalanii hundi isaanii achumatti ajjeefaman. Jiraattonni magaalaa Marwa dhaabbatanii booyuu malee waa takkumaa godhuu hin dandeenye. Itti aanse warroota abbootii qabeenyaa reefuun tan maqaan isaanii barraa'essan takka takkaan akka yaamamanii maallaqni isaanii eessatti akka dho'isan eessa akka kaayan akka himan dirqisiifaman. Khasadafa itti fufe akkasumatti ogeeyyii harkaa warra ta'an kana maqaa isaanii takka takkaan yaamee Mongooliyaatti ergan achitti irraa fayyadamuudhaaf jechuudha. San qofan turre ammas itti fufe. Ajajni biraa kan isaan dabarsan maali? Jiraattota magaalaa kana eega mana isaaniitii baasan booda waraana isaatiin akka biyya tana seenanii magaalaa Marwatana mana hunda keessanii akka sakatta'an akka fattashan qabeenyaa fi waan achi keessa jiru hunda akka baasan ajaja dabarseef. Ajajni dhuma hedduu nama gaddisiisu hedduu nama bochisu. Jiraattonni magaalaa Marwa 700 ol lakkaawaman hundi isaanii akka ajjeefaman ajaja dabarseef. Hoggu kana waraanni Tattaar takka takkaan jiraattota magaalaa Marwa kana hunda isaanii ajjeese. La hawla wala quwwata illa billah. Muslimtoonni 700 ol lakkaawaman hundi isaanii achuma du'an. Hayyoonni seenaa bika kanarra maal jedhanii takka dararaa fi cinqaan kana fakkaatu ummata muslimaa takka qunnamee hin beeku jedhan seenaa keessatti. San booda اختفى ذكرها من التاريخ. مقالا مروتون يادنو في دبيني سي سينا خيسا دبم ديجو سنبودا اسكوفت تندبني سنبودا مقالا نيسابور جامتو دكان مقالا نيسابور تن هقو دكان قويا شنيف مرسم مقالا تنا مقالا تونيس سنجالا دندمجو هندن ديني قويا جافارتي هلا بناني اماني تتارخون سيناني وانا مقالا مرو خيسا قدن اسيتيس ديباني kodhan jechuudha. Yeroo kana ilmi Jinkiis Khaan oduun takka gurrarra baate oduu akkam jedhu jiraattonni magaalaa Marwa keessatti nuti ajjeesina jennee biraa deemne gariin isaanii bar hinduu'intu jira. Garii seefumaan akka xu'ine ni kufe malee hinduune jira. Dhiiroo akkam goona yoo maal goone jira kan ajjeesuu dandeenya jedhanii yaadan. Yoo maal goone jira kana guutumaan guututti akka isaan keessa tokko illee najaa hin baane hin jiraan akkami goona jedhanii yaadan. وقخنا علم جنكيس خان مال جاده وأمر أن تقطع رؤوسهم. مرمي ساني أكر مرمو مرمي ساني هند ساني أكر دربمو أجزكنا دبر سجتشو ليتأكدوا من موتهم. دو إساني مركني فتشو رافجتشو سلتو نمني منبير دربمان أبدين جراتشو هنجرو يتشو دو ملي أكسو جراتوتا مقالا نيسابور خما إباتا مالكا ومن خنا هند إساني مرة دربان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هند ساني دارا نجتشو واختفى ذكرها من التاريخ. أكستي مقالاني سابورتنا اللي كلتش سينا خيسا حقودا ديان أماس اتفوفي
asitti hin dhaabbanne naannoo Khuraasaan kana keessa wanni isaaniif hafe takka illee hin jiru hunda daaraa godhanii harka isaanii jala deeffatanii jiran amma wanni isaaniif hafe naannawa Khawaarizim jedhamtu tana naannawa bulchitoonni dawlaa Khawaarizimiyyaa keessaa burqan tanaatu isaaniif hafe naannawa kana dhaqan naannawa kana gudhaqan naannawa kana marsan ji'a 5 waan baatii 5 ta'u naannawa kana marsan banuu hin dandeenye ammas waraana dabalataa Jinkiis Khaan gaafatan Jinkiis Khaan waraana dachaa godhee dabalee ergeef yeroo kana dhaha jajjaba dallawa magaalaa Khawaarizim tana gubbatti gaaniin uraa xiqqoo takka banachuu danda'anii jiran duuba uraa kanaan waraanni kun hulluuqaa gama magaalaa tanaa seenuu danda'e yeroo kanatti muslimtootaa fi ummata Moogol jidduutti lolli ajaa'ibaa tokko ta'e muslimtoota raayis ummata Moogol kana raayis lakkoofsi hedduun du'uu eegale fatadaffaqat jumuucun jadiida min at-tattaar ammaas yeroo kana waraanni ummata tattaar haarawni dhufu eegale isaaniif tumsu eegale yeroo kanatti fadaarati daa'ira ala almuslimiin ummanni muslimtoota moomu eegalan dhumu jiran isaan gargaarsi har tokkollee isaaniif dhufu hin dandeenye ummata tattaar kana immoo gargaarsi alaa dhufu jiraaf yeroo kanatti jiraattootaa fi waraanni magaalaa Khawaarizim tana eegaa ture hundi isaanii dhumaa lakkoofsi isaanii xiqqaachuu eegale yeroo kana ummanni tattaaris heddummaachaa waan dhufeef jalaa dheeysan gariin mana keessa dhokote gariin boolla dhokote gariin holqa wahii seenee dhokote wanni muslimtoota jedhamu karaa magaalaa tana keessatti tokkollee hin hafne magaalaa tana ummanni tattaar akka jiru beerare ummanni tattaar kaayyoon isaanii hoggoonda akka isaan malee namni bira addunyaa tana gubbaa hin jiraanne fakkaata nama fixuudha kaayyoon isaanii nama ajjeesan hin agarre amma karaan qullatee jira khanaafu maal godhu yaadan ka isaan jalaa dhokotelleen akka najaa hin baane akka nagaa hin baane maal godhu yaadanii magaalaan tun naannoo laga Jihoon jirti laga kana gubbatti hidha wayii ijaaranii jiran akka bishaan laga Jihoon kun dhufee magaalaa tan hin seenneef hidha ijaaran hidhni ijaarame kun bishaan guddaadha bishaan hedduu guddaadha bishaan waggaa dheeraadhaaf kuufamaa ture duuba waraanni ummata tattaar kun maal yaadee hidha kana hunda isaanii jiisan duuba bishaan waggootii dheeraadhaaf kuufamaa ture kun magaalaa tana dhufee fa'aghraqahaa bikaamilihaa magaalaa tana guutumaan guututti ukkaamse liqimse magaalaa watahaddamat iddiyaar manneen jijjige namoonni duraan mana keessa dhokotee jiru kaanis holqa keessatti dhokotee jiru ka duraan seefii isaanii jalaa nagee bahe amma garuu bishaaniin du'urraa nagee bahuu hin dandeenye akkanatti magaalaa tanaas daaraa godhanii seenaa keessaa dhabamsiisuu danda'anii jira osoo mee faanni ummata isaanii maaltu jira asarri isaanii wanni isaan khalii dabarsanii deeman maaltu jira jennee osoo arra wal gaafanne bikkisan yeroo ammaan tana bishaan laga Jihoon kanaan cufamee bishaan qofaa jira malee wanni takkallee naannoo san hin jiru kanaan Jinkiis Khaan naannoo Khuraasaanii fi naannoo Khawaarizim kana lafa bal'oo hunda if jala deeffachuu danda'ee jira biyya takka malee naannoo takka malee maaltu isaaf hafa naannoo kibba Khawaarizim tokkotu isaaf hafa naannoon kibbi Khawaarizim kun harka Jalaaluddin ibn Muhammad Khawaarizim Shaah isaan bula isaan hogganama Jalaaluddin kun ilma Muhammad ibn Khawaarizim Shaahiti ilma hogganaa dawlaa Khawaarizimiyyaa ka ture sana jechuu kanaafu abbaan isaa duunaan silattuu aangoo kana bikka bu'ee oofsisuu qabu ka ummata kana eegumsa isaanii eeguu qabu ka dirqamni guddaan irra jiru Jalaaluddin kana kanaafu tarkaanfiin itti aanu ummanni tattaar kun isatti duuluu waan ta'eef kana yaadee jira kanaafu maal godhe ummata tattaar kana ifirraa faccisuudhaaf isaanii loluudhaaf waraana qopheeffachuu eegale waraana kana guu qopheessu akkasumatti moototni turkoota naannoo san jiran silattuu ummanni tattaar kun yoo teesseetis eeyde si ajjeesuun isaanii ni oolamu yoo gabbaateetis falmattee isaan ittiin duulatees si ajjeesuun isaanii oolamu akka lachittu duutinaafu kanaafu mee yoo injifannellee hin beekamu haalollu akka lachittu duutiin irraan oolamu haalollu jaanii moototni turkoota naannoo san jiru akka Sayfuddin Baghraaq namni jaamu waraana isaa 30 lakkaa'umu fidee Jalaaluddin wajjin walitti makee tokkummaa uuman akkasumatti moototni xixiqqoon naannoo san jiran waraana isaanii kana walitti fidanii Jalaaluddin wajjin walitti makanii ummata tattaar kana eeggachuu eegalan akkasumatti waraanni Muhammad ibn Khawaarizim Shaah abbaa isaa kaduraan facee ture 60 lakkaa'umu kunis dhufee waraana Jalaaluddin kanatti makame
yeroo ammaan tana ummanni muslimaa tokkummaa isaanii eeggatan tokkummaa qabaatan lakkoofsi isaaniis heddummaate ummanni tattaarkunis duula isaanii banuudhaaf naannoo magaalaa Ghaznaa jaamtu magaalaan Ghaznaa tun magaalaa Kaabuulirraa Afgaanistaan keessatti argamti kiiloomeetira 150 irraa fagaattee argamti naannoo kanatti ummanni tattaar itti dhufe gareen lamaanuu naannoo kanatti wal qunnaman ummanni muslimaatis tabaataan miila isaa gad dhaabbatee ummata kanaan falmate atamma Allahu nasrahu lilmuslimiin yeroo jalqabaatiif ummanni muslimaa tattaar irratti injifannoo galmeessisuu danda'an wan hazama jeeshu tattaar jeeshiin tattaar hagoonkumaa mo'amuu hin danda'amu jedhamee yaadamu san yeroo jalqabaatiif mo'ame bikka kanarratti muslimtoonni gammadan yeroo kanatti lakkaanutis yoo tokkoomne firii injifannoo firii nasrii dadhabuu ni dandeenya lakka nyaachuu ni dandeenya jahanii yeroo kana yaadan isaaniif gale jechuu takkummaa keessa injifannoon akka jiru takkummaa keessa tumsi rabbi akka jiru isaaniif gale asitti hin dhaabbanne muslimtoonni gammadanii jiran maanawiyyaanni isaanii hedduu ol ka'ee jira hoguma kana Jalaaluddin ammas xalayaa barreesseef Jenkiis Khaaniif yoo na barbaadde ammas wal haa qunnamnu waan jedhu jechuu gammade Jalaaluddin xalayaan tun hogguu Jenkiis Khaan bira geessu Jenkiis Khaan yeroo jalqabaatiif rakkate dhiphate hay waraanummaan ummata muslimaa ka waraana kiyya heddummiin akkanaa qabu kana kamootee kun kami jee rakkate gamma eegasiifuu waraana kiyya kana dachaan godhuu qaba jeetii waraana isaa kana dachaa godhee heddummeessee ammas itti erge naannoo magaalaa Kaabuul jaamtu Afgaanistaan keessatti wal arkan ammas ummanni muslimtoota nasriidhaaf injifannoodhaaf hedduu dharree hedduu dheebootee waan tureef wal qunnaman ammas yeroo lammadaatiif ummanni muslimaa fahaqqaquu nasran ghaaliyan ala tattaar ammas yeroo lammadaatiif ummanni muslimaa tattaar irratti injifannoo culluqaa ta'e galmeessisuu danda'an maal san qofa وأنقذ الأسرى المسلمين من أيدي المغول akkasumatti booji'amtoota ummata muslimaa hakumaatamaan lakkaawaman harka mogool jala jiran san isaan jala bilisa baasuu danda'an hedduu nama gammachiisa kana qofaa miti ganiimaa hedduu boojuu hedduu arkatan maallaqa guddaa dhahaba guddaa arkatan amma gammadan waraanni tattaariis hangi hafe kaan dheeysee kaan gama Jenkiis Khaan tumsa barbaada addaan faca'anii deeman jechuu ummanni muslimtoota injifannoo isaanii kanaan gammachuu isaanii itti fufan garuu osoo isaan haala kanaan jiranii wanni ajaa'ibaa fi hedduu nama gaddisiisu tokko mudate maaltu mudate yoo jennu taate maallaqaatu arkame amma maallaqaatu arkame boojuutu arkame kanarratti wal dhabbeen taate jechuu حديث بخاري في مسلم عمرو بن عوف الراقبة سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم مالجي فوالله ربي اتخاذني مسكين ما اسن ران سودادو ولكني أخشى عليكم واني أنا اسن ران سودادو دنيانتون اسن اتبنمتي كما بسطت على من كان قبلكم أكا ورين اسن درا سنتي اسن بنمتي دنيانتون اسن قلك فهمتي اسي قيس والدرقمتني اسي قيستي والدرقمتني آخرا دقنتني ديني في جوجة دلقو دقنتني دنيومان تون ديبيتي أكا اسني خان اسني هراكني اسني خان اسني مبلي اسني أكا سبب خفاتي في سبب بدي خيساني أكا هنتاني اسني رسول الله رسولي صلى الله عليه وسلم واني قافة سنتيس خنوما والنسخ رسولي صلى الله عليه وسلم سوداتيس مدد جيتشو يروخنا سيف الدين بغراق أناتو ورانكم مسدوما لك ومفيديرو فيه أنا ملك أبا أكاته جنسخياتين إنجفنون كون قلماو دندي خنافو بوجون هاركي أولانو الرجودان الرجريسي أنا في ملجئ لفاخي لا لك يجين جلال الدينس أنا هو جنان بيخنا أنا خيسي ولك أبي بوجون هاركي قدان أنا في ملجين لكي خانيس جي هو جنتوني تتقوم بيوت أدادر لكي نوتيسبر وران هنجنا في دنيا دفني لكي خنافو بوجون هاركي قدان هاركي الرجريسي نور ملجان وارتفعت الأصوات يروغنا ولولن سجلين ساني ولتيو يجلن يوم سنقفة وارتفعت السيوف نعم وارتفعت السيوف هندي ساني سيفي ولي بافة بوجورتي مالك أردت ولولو لفتشو أكاتك أودمي سيسارتي يروخنا وبليسي سيف الدين بغراق إياتك ضربتين أجيف ميدوه سيف الدين بغراق آري دلني أكمت وبليسي خينا جل أجيف مجيه فقرر أن يصحب من الجيش جيشي تنرى ورانا خنرى ورانا سافرتي بهو ياده ورانا سا خمس الدمن فرتي بوف مرتي استجيت يروخنا إخوتي الكرام لو الإنسان يدوت أدين فما يخون
maal nu garsiisa Saifuddin Baghdad waraana isaa fudhatee deemuun jarri kaanis boojuu irratti maallaqa irratti walloloon isaanii kaana huruubuhum huruub maaddiyya wal masaalih lolli isaan gaggeessaa turan lola faayidaa lola addunyaa kana gubbaa jiraachuuf yookaan boojuu argachuuf akka ta'e nu gala maaliif tokkummaan rabbiif jecha taate gonkumaa addaan hin facaatu kanaafu namni faayidaa wayitiif tokkummaa fidate faayidaa wayitiif tokkoomee tokko ta'e gaafa faayidaan san deemte yookaan akkaataan qoqqoodomiinsa faayidaa isaanii gaafa isaa walolchiiste tokkummaan isaaniitis akkasumatti adda faffacaati jechuudha. Kanumaafi boojuu irratti walalanii adda faca'an. Yeroo kana Jinkiis Khaanis ummanni muslimaa yeroo lama guutuu wal jala isa injifachuu isaaniitiif hedduu aaree dallanee jira. Yeroo kana Jinkiis Khaan maal murteesse inumaa waraana kiyya kana yeroo lama guutuu mootee injifate kana ijumaaniin arkuu qabaa hojii murteessee waraana isaa kana walitti qabee hoggana irratti ifiif deeme jechuu qaamaan. Yeroo kana Jalaaluddin Muhammad ibn Khwarizm Shah hedduu rakkatee hedduu dhiphatee jira. Maaliif Saifuddin Baghdad isa hojii wallalee boojuu irratti wallalanii maallaqa irra wallalanii waraana isaa fudhatee biraa bahee jira. Akkasumatti moototni xixiqqoolleen waan kanatti waan wal dhabaniif namu waan hanga fudhatee lakki kana wajjin si hojii itti fufuu hin dandeenyu jedhanii biraa bahan. Jalaaluddin waraana isaa xiqqoo wajjin qofatti hafe wankasara jeeshul muslimiin maaddiyan wa macnawiyan. Amma yeroo ammaa kana waraanni ummata muslimaa lakkoobsaanis irratee qalbiin isaaniitti isaan cabee jira. Maaliif waraanni reefu hojii duulaa turan san irraa bahanii jiran qofatti hafan jechuudha. Jinkiis Khaanis itti dhufu jira oduu dhagaanii jiran dhiiroo Jalaaluddin Muhammad ibn Khwarizm Shah maal murteesse maal godha dhiiroo tarkaanfiin itti aantu maal fudhata waan jedhu kutaa itti aanu keessa wajji ilaalla. أسعد الله صباحكم والمساء.